Duraan dursee hordoftoota keenya baga gara yuutuubii kiyyaa dhuftaniin ja'a. Har'a waa'een fayyaa kanneen isin barsiisuu barbaadu waa'ee yeroo walqunnamtii saalaa maal hordofuu qabna? Dhiirti maal gochuu qabdi? Dubartiin hoo maal gochuu qabdi? Yaada ijoorraan xiqqoo isinii haasawa. Jiruuf jireenya keessatti walqunnamtiin saalaa keessatti miiraan yookaan fadhiin walii galuu dhabuu caalaa wanti nama jibbisiisu hin jiru. Warra walitti hidhaman jidduutti jaalalli milkaa'inaan jiraachuun akka ijaaramu yaadaa fi fadhiin walii galuun wal naman gaafachiisu. Wal kabajuu, wal jaalachuu fi walii galuun akkuma jirutti ta'e garuu walqunnamtii saalaatiin walitti ta'uu dhabuun namni bultii isaa dhiisee ala akka laalu sababata. Wal dhabdee yaada hiikaa jireenyaatti fufuun jiraatus kan karaa walqunnamtii saalaa garuu furuun yerootti ulfaatu ni mul'ata. Dhiirtinii fi dubartiin qaamaan gargar ta'anii yeroo walqunnamtii saalaa raawwatanis garaagarummaan ni mudata. Lachuu mallattoo adda addaa agarsiisuu danda'u. Sablaa fakkaatus dhiiraa fi dubara jidduutti yeroo walqunnamtii saalaa garagara imaluu barbaadu. Maaliif gama gama deemuu barbaadu? Wal madaallii dhabaa irraa hanka'e jechuudha. Kanaaf garaagarummaa miiraa keenyaa waliif baruun baay'ee gaariidha jechuudha. Saniif jecha karaa waa'ee yeroo walqunnamtii saalaa kanarratti dhiirti maal godhuu qaba? Waan dhiirti godhuu qabduun xiqqoo isinii hima. Tokko miiraa gammachuu akka qabaattu godhi jechuun miiraa gammachuu akka qabaattu godhi. Guyyaa gaafa walqunnamtii saalaa isii wajjin raawwachuu feetu san dursitee afeerraa garagaraa taasisiif dubartiidhaaf. Laaqanaas ta'uu, hiraata ta'uu gad baasii afeere. Kennaa garagaraas kanniif. Yoo kana goote waan gammachuun itti dhagahamuuf walqunnamtii saalaa si wajjin raawwatu akka kennaa kee si deebisteetti lakkoofte jechuudha dubartiin. Lamada qaama ho'isuu. Qaama dubartii takka ho'isuu qabda. Jechuun dhungoo garagaraatiin intala roomaantikii gochuu qabda. Mishaa keessa naquu qabda jechuudha. Dhungoo yookaan kiisiingiidhaan hadochuu qabda. Harma fiinxa tuttuquudhaan qaama sii qaqqabachuudhaan fedhii itti horaa deemta jechuudha. Fariitti horaa deemta. Qaama isii hundarra arraba keetiin irra deddeemtee qaama oobiste jechuudha. Sadaffaa fiigichaan barbaachisu dhiirti tokko fiigichaan dhiirti baay'een kana hubattu. Garuu dubartiin dafanii akka irra hortu hin fedhan. Suuta rifeensa ishiitii fi qaama isii hanga miilaatti shushukkuumtee harkarra hakkeessee hanga qaamni isii oowwuu yoo ta'e malee akkanumatti irra bu'uu hin hayyamtu jechuudha. Uffata isiin akka ofirraa baaftu hin godhin. Uffata isii irraa baasuun gahee keeti. Yeroo baasus miiraa isiitti kakaasaa suuta takka irraa guurtee furursuu yookaan baasuu qabda jechuudha. Afraffaa jijjiiraan barbaachisaadha. Akka waliin hin ifachiifne jidduudhaan jijjiiraan ni barbaachisa. Dubartiin waan haaree feeti. Kanaaf haala halee callistee fadhii ishii baastee har'aas sanuma fayyadamuun sirraan eegamu. Pozishinii adda addaa isii gammachiisuuf itti fayyadamuu qabda jechuudha. Halee waan itti tolteef har'aas akkasuma itti tolte jettee hin yaadin. Shanaffaadha. Yeroo hunda akka isiin dirqameef wallaalchiftu godhuun qabdu. Yeroo walqunnamtii saalaa isii wajjin raawwattu yeroo hunda akka isiin wallaaltee gaggabdu yookaan if wallaaltu godhuun sirraan hin eegamu. Fadhii ba'uudhaaf yeroo hunda isii diriiruun qabdu. Asuma fixxee miiraa xumuraa bira hin geenye fadhii ba'uun ni dandeessi. Kanaafuu yeroo hunda akka isiin if wallaaltee
dachii kana dagatte yookaan if wallaaltee gaggabdu godhuun hin barbaachise jechuudha. Kun waan dhiirti godhuu qabdu. Waan dubartiin godhuu qabdu takka harka qabi dubartiin. Dhiirti waan daftee fiiduuf barbaadduuf ati immoo isa tasgabbeessitee uffata kee ofirraa baaftee jala ciisuu hin qabdu. Qaama ho'isuu keessatti yookaan waarmaappii godhuu keessatti gahee kee taphachuu qabda jechuudha. Mataa keetiin ofii keetiin maqaama keessan lakkistee ati immoo suuta uffata isaa siituu irraa baasuu qaba jechuudha. Tokkoffaadha. Kun waan dubartiin godhuu qabdu jechuudha. Lammaffaa daandiitti agarsiisi jechuun karaa sirriitti agarsiisi. Kalamadaa daandiitti agarsiisi. Dhiirti yeroo baay'ee waan ati feetu hubachuu waan dhabuuf karaa itti agarsiisuun dirqama. Inni akkuma kaleetti irra deebi'ee waan barbaaduuf ati haala isa hubachiisaa deemuu qabda. Yeroo iddoo sitti tolu inni gahee sagalee kee dhageessisuun akka itti fufu jajjabeessuu dandeessa jechuudha. Yeroo bakka fadhiin ta'e guutamtetti sagalee kee dhageessisuun jechuudha. San miraa keessa akka seenu godhi fadhii isaatis akka baasu gooti jechuudha. Sadaffaa yeroo hunda qunnamtii fedha. Fakkeenyaaf dhiirtii bitaa isiniin haga jimmataatti takkaa torbaan guutuu hanqaalataatti fadhii fachuu qabda. Saniif jecha ati fadhiin kee dafee dhufuu dhiisuu danda'a. Saniif jecha yeroo hunda gaa wal qunnamtii raawwachuu qofa osoo hin ta'in ati fedhu baatus isaa jettee akka kajeeltee itti himuu qabda. Likkitti jechuun likkitti isa sirriitti itti himuu qabda jechuudha. Kana gochuun kee jaalala isaaf qabdu agarsiisa. Innis akkasii jaalatu ni taasisa jechuudha. Afraffaa haasawarraa of qusachuu yeroo raawwatamu sana haalli isaa sitti toluu dhiisuu danda'a. Ta'us garuu yeroo sanitti natti hin tolle akkana godhe akkas godhe jettee gubbabbaye jala baye jettee waan hin taane jechuurraa jecha hamaarraa of qusachuu qabda jechuudha. Guyyaa biraa haasofsiisi malee siree gubbatti natti hin taane jettanii mooraalii isaa tuquu hin qabdu jechuudha. Shanaffaa dhiibuurraa of qusachuu inni kajeelee ati garuu kan hin barbaanne yoo ta'e hin ta'u jettee diduun akka sirraa fagaatu godha. Kana diduun wooma hundaanuu akka isa jibbitee waan lakkaa'uuf jecha yeroo inni fadhii kamuu itti maxxantee ansiin jaaladha jettee gaaroomin isaa qabdu ibsuu barbaachisa jechuudha. Walumaa galatti fadhiin dhiiraa fi dubartii yeroo wal qunnamtii saalaa garaagarummaa qabaachuun isaanii waan beekamudha. Kanaaf fadhii wal jidduu galeeffachuudhaan inni miraa ofirraa kan ishiitiif iddoo qabaachuu isiinis akkuma miraa isaatiif iddoo laachuun wal gammachiisanii raawwachuun murteessaadha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Sagantaa birootiin akka wal agarru nageetti.